Tolega maashaallah sagantaa keessummaa tana akka ittiin bohaartan abdii qabna waa hedduu irraa baratan jennee yaanna. Inshaallah mee ammaan tana gara ustaaza keenya ustaaza Amiir isin dabarsina mee akkaataa waa'ee iidaa kanarraa xiqqisoo waan nuuf dubbatu qaba. Inshaallah innis dhaamsa nuuf dabarsa. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman wal islam inshaallah qophiintun qophii iidaati. Jazakumullah khairan. Akkasumatti gartee iida baranaa tana iida gammachuudha iida gartee badhaadhina rabbiin haa godhu jecha inshallah taala iidditun iida dabarteen adda haa ta'u garuu gammachuudhaan akkuma duritti gartee jaalalaan gartee namni qabaataan rakkataa fi gargaaruudhaan rabbiin subhaanahu wa taala akka nurraa jalattu haa dabarsinu iidditun gartee iida dabarteen adda wanni itti addaadhaa bara dabre gartee dirree salaannee barakna kammo gartee yoo rabbi fedhe namutu gartee manuma salaata jechuudha saniifuu gartee akka qalbii hin cabne iida tana gartee rabbiin nuun gahuudhaaf baatii ramadaana gartee soomana kana gartee fixatuun kunu waan guddoo takka jechuudha alhamdulillah saniifuu ikhwata al-imaani wal islaam obboleeyyan kiyya hundi keessanuu iiddi tungaa iida hogga ja'an walitti gartee walin naqamiinsa gartee haraamii fi halaalii miti namni iida jednaan gartee ikhtilaaxni wal gartee sila amma koronaa nu adda nama dhorke beekta haa ta'u garuu akkasuma ka koronaa wajjammoo hawaasni keenya irra guddaan dammaqinan qabu waluma yaa'a dhorkadha jechuudha iida keessattillee iidaan alaattillee dhiiraa fi dhalaan ikhtilaaxa waliin ta'anii wal ziyaaruu ajnabiyyaa baanna beekte taan hin baannu wal ziyaaruu haa ta'u waan adda addaa kana salaamtaa rabbii malee waan akkanaa kun dhorkadha ammas iida tana wanni dabarsuu qabnu maali teknooloojiin gaaballattee jirti akkuma dubbataa jirru nama keenya gartee kanurraa fagoo jiruu fi ammaan tana sababa dhukkuba kanaa gartee gargar jirrullee baga itti isin hin geeyyannee dhaamsa dabarsaa fi akkasumatti ammallee gartee dhaamsa keenya isaanii fi saahibboota keenyatti illee dhaamsa gartee waa iidaa dabarsuu qabnan isin hin jaa ammallee akkasumatti iida kana wanni dabarsuu qabnuun nama gartee rakkataa silaa ka fitriidhaa beekamaadha sun dirqama namutu kannatee jira khabiraa ammallee akkasumatti gargaarsa gartee hawaasni keenya maashaallah rabbi isinirraa haa jaalatu akka malee wal gargaaraa jirtan ammallee gartee qabaataan keenya rakkataa keenya gartee haa gargaaru maaliif iida tana gartee namni hundi gammachuudhaan gartee gammadee akka dabarsuuf jechuudha inshaallahu ta'ala iiddi tun gartee iida gaarii iida gammachuudha iida barakaa akka isinii taatun hawwaa inshaallahu ta'ala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tolega inshaallah kabajamtoota hordoftoota miidiyaa gaaddisa islaamaa amma sagantaan teenya akkuma itti fuftetti jirti qophiin teenya ganaan dhumne qophii diraamaatii fi qophii ijoollee illee ni qabna amma garuu jidduudhaan mee iida jiddumaan sheena keenya ibnu abbaas sagantaa goofataa takka xiqqisho waan nuuf himuu qaba inshaallah inni nuuf himeeti walitti dachaaname. بسم الله الحمد لله ضرورة عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بالخير أسرتي ونينكا صبر بعده وأي مناسبة عيد خنا رالتسي عيد برناتوني سينان وتهنجر رخيصة تيفورون درا خيصة النجاميني عيد عداتي waan gartee goofataa fi waan qissaatii fi yoo gartee waan koronaan dalagee yoo kaasnu taate guyyaa kana oo keessaan baanu ta koronaan dalagee yoo hedduudha waa'ee iidaa dhaalchisee taatu waa'ee soomanaa dhaalchisee taatu waa'ee taraawii dhaalchisee taatu waa'ee taajjudaa dhaalchisee taatu waa'ee salaata mana salaatanillee dhaalchisee jechuudha kana keessaa kaniin amma asirratti dubbachuu barbaadu namicha tokkootu nama baadiyyaa wayiiti baadiyyaan tu wal dhabdi baadiyyaa akka mandaraa qubattuu jira baadiyyaa kophaa tiifattuu kophaa qubattuu jira baadiyyaan gartee kophaa ta mandaraa tuni haga tokko diin isaaniirraa hubannoo qabani baadiyyaan gartee kophaa qubattu tuni ammoo hubannoo diin isaaniirraa hedduu akka malee fagoodha diin isaanii kana hubannoo qabaachuu keessatti ijaarsi tokko akka tasaa magaalaa dhufe guyyaa gartee iidaa dhiyaate jechuudha. Haajaadhaaf huccuu ijoollee bituu ta'uu haajaadhaaf dhufe. Akkuma dhufeen itti dhiitee magaalaa bule.
wayta magaalaa bulee akkuma baranaa kana soomanni 29 irratti dhumate kan inni dhufeef magaalaa dhufee haajaa isaa bahate iidaa duratti deebi'ee mana isaatti takkaa'uu ganda isaa keessatti iida godhuudha hamileen isaa akkasuma hin taane garuu magaalaatti inni irratti ta'e salaata oo taate malee waa'ee iidaa kan akkatti salaataman waa takka hubannoo irraan qabu ture wayta kana ummata ganama subii gara dirree iidaa yaa'u magaalatti akkuma beekamu dirree iidaatti salaata iidaa dirreetti bahanii salaatan akkuma beekamu khabaranaa kana malee dirree iidaa warra yaa'u harkee innis jala shuqule jala seenee dirree iidaa wajji dhaqe salaata isaa wudu'atee saffii wajji seenee salaata isaa hidhachuu seene inni salaata wayta hidhate akkuma beekamu salaanni iidaa takbiirtaa rakaa duraa malee rakaa hidhannaa malee takbiirtaa torba qabdi rakaan duraa taanillee tattiin ol ka'an malee takbiirtaa 5 qabdi adeeroon kun waan kanarraa humaa takka hubannoon qabu gideenii fi shayinninii fi ummanninis Allahu akbarii deddeebisan inni maal jaa nama tokko jira waan isa mudate if keessatti gartee ta'ajjabu namni tokko immoo if keessatti ta'ajjabuu hin danda'u gabbaafata adeeroonis nama gartee ta'ajjabbii isaa tana kaantarooluu hin dandeenye nama dubbatu irraa kana maal godhe gideenii fi shayinni takbiirtaa irra deddeebise Allahu akbar wayta irra deddeebise inni maal jaa hay ara salaanni maaliif hidhamuu diddi ma jaa salaanni maaliif hidhamuu diddi salaanni maal taate hidhamuu diddi jarane maal inni tarumarra deebi'ee Allahu akbar juntana maal seya waan salaanni takkaahuu hidhannaan saasan shakkii keessa galchee irra deebi'ee Allahu akbar juutti fakkaatti irruma deebi'ee ammaas salaanni maaliif hidhamuu diddi ma jaa namni isa cinaa jiru isa dhaggeeffata salaanni maa hidhamuu diddi oduma juuti salaata keessa akkasii bahee ummata warra dirree sanirra jiru hoflaa dirree sanirraa galchee jechuudha kana mudannoon gartee hedduudha waa'ee iidaa ilaalchisee kanumaan inshallah sagantaa teenya ta'arraa keessa ba'a assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tole gaa goofata kanas akkatti bohaartan abdii qabna inshallah ammallee sagantaa qophii ijoollee takka qabannee dhufnee turre mucaa keenya xiqqaa tokko waliin qophii goonee jira san laallee walitti dachaan inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خونو غا أرانتنس سجنتا قبي داتي نخيستي قبي جورليك أبني دفني درورتي مقايسا غافني مجاخي نخنا وجي والبرنا إن شاء الله ترتين خيساني سوالين هاتو سنين جنة مقان خيين مقان خي فرنسا موسى درسا فرنسا درسا موسى ما شاء الله اي صبرت تمين التيمي مدرسة أبو بكر الصديق برا ما شاء الله مدرسة أبو بكر الصديق مقالة نيروبي خيستي أركمتو كسمامي مجان خونغا مدرسة أبو بكر الصديق مدرسة نيروبي خيستي بكمتو سامبرتا مي أتش خيستي وان قرآني في خنا نوفيما مالفا قرأتم مي قرآن تجويد سيرة توحيد فقه سيرة وانديلا خنا قران اوكي ما شاء الله مي وانديلا قراتن خنا خيسا مالفا دنديس خن وجدت مي تكو توحيد ايه نجي من ربك ايه جواب ربي الله سؤال ورب كل شيء وملكه ما شاء الله خانا غا مي أمرلي دي بني غافلنا قبي إيدا أكمي إيدي أكم ترتي أكمي غمدني وان جو غافلنا غمنا جرايد بردولا مي أنيوم بغتين سينجي جتشوني برباد هذا باقي في شوكوتان قيافي سايبوتان قيانجي برباد بغتين سينجي ورا برنا جينج بغتين سينجي ورا برنا بردو duba akkami corona kana wajjin saayibban keessanii wajjin faa gabbaatanii walni agartanii walni agaru corona kana addun roorke maashaallah eega qophiin teenya qophiin sagantaa ijoollee kana fakkaatti obboleessa keenya mucaa keenya firoomsaa wajjin wal barree jira inshaallah karaa qophii guddoo isin deebifna turtii keessan waliin haa ta'u